gargar bahu filadha malee na sobdees yeroo dheeraa si wajjin dabarsuun gaarii miti. Kan dura yeroo dheeraa dabarseeyyuu ni ga'a. Si galteemi kanan hin jedhan mallee. Walaloon kun nin beekaa ji'a 3 moo ji'a 4 dura guyyaa milkataaf ganama irratti hogguu dalagaa deemuuf taatu walii bilbilee wanta kataa irratti waliin mufannee turre walaleessitee galgala sheerna raggootee gara messengerii nan beekaa. Gin anatu sibiraa fokkisiimu anatuuf nama fuula yaani nama gooliyoo postatame yookiin yoo ati walaloo irratti suuraa kiyyiite nama itti qaannoftumoo natti qaanfatteetimoo walaloo santu nama daallemoo anatu walaloo san hin madaallee fi walaloo anaaf jette sababni ati isii irra hiitee gadhiisteef maalidha? Gaafii kooti kun ukkoo. Walaloo sana barii kan jedhu kan nu gaafate mooneeti bar moonettu mee dandeettii keessan isiin gaazexeessituudhaan beektaa yeroo tokkummaan nageessu tokkummaan jalqaba nageesse yeroo nageessu walaleessaa akkas jedhee sagalee koo dhageessise tu'amee walaloo jiru akkas walalooma tokko jedheetti walaloon as dhiyoo jiru immoo walaloo kaatan barreessuu dhiiseen walaloo sana qofatu shaana yuun internetii yuun qabu telefoonni koo miiseejii umakee keessatti kanan dura jedheen achi keessaa dubbise kan gadaanu jechuudha. Naan baasu internetii waan hin qabneef ol gaara dhaqee naan baasu. Kanaaf walaloo sana haala kanaan achitti dandeettii koon isiitti agarsiise malee namaaf jedhamti. Argee baraan baay'isawee sa'aatii sana. Yeroo tokko moonitiin jala deemee waan maatiin moonitii jedhu laala. Yeroo tokko tokkummaa jala dhufa yeroo tokko biqiltuu jala dhufa yeroo paarsentii caalu garuu dhibba keessaa 95 ol mana kan kee jala ture. Waan hordoftoonni keessan jedhan hundumaayyuu laalaan ture dhagahaas ta'u. Si galtiimi garuu walaloon kan jedhame asirratti jedhii mee walalicha keessan san laala sagalee kan keetiif kan ishees jettee isin jechisiisuu mooneeti argaan ture. Okay, laalaan ture hordoftoonni keessanis laalaa ture. Yoo xiqqaate si nama 600 ol akkas nama 700 si jala jira. Hunda keessanuu laalaan ture. Ishi sa'aatii san dubbatame keessatti gara nyaatummaa walaloon kun garaa itti si nyaatee sababni ati har'a bakka hundatti poostatte sanuu daqiiqa amma yoo xiqqaate daqiiqa 30 guunne mee jala seenaati piroofaayilii isaa gattu qaati viidiyoo keessa seenaa yoo ankii jibe jechuudha faamilii isaallee faamiliin kiyyallee warri FB isaa aadii isarraa qabdan illee deemaatii ilaala amma yeroo masinii walii asirra taa'ee liivii irratti haasa'u silkii kanaan laaleen ture narra dhufee jennaan poostiin jechuudha hogguu jala seenu viidiyicha isii kan ka'eedaa kana fuudhee postatee dhufe hay maaf postatta siin jechuu miti abbaa barbaade postatu abbaa barbaade dhiisu maftii kan keeti sitti mee yoo an sitti mumu ani cinqii maalii ati bakka jecha inaafa yes waan ofii irratti namni inaafe falfalaan jedhamu ko inaafuun qaballe sirritti inaafa okay dhiirti haadha mana ofii irratti hin inaafne maalii jedhamti jedhe baaba amala kee keessaa maaf natti tola beektaa barbaree wayiiti ati nu gaa dubbachuuf barbaree wayii barbaree wayiita sibbaara jechuudha barbareedha jammar nu nama jaalannaan onnee wayi nama jaallata sii galee fakkeenyaaf dhagee qorata nama jaalannaan onnee qulqulluudhaan nama jaalan otoo atam inshaallahi kan si dhibba bareedu kan si dhibba waan hunda qabu otoo haaya naan jedhe haaya isaan deebu sababni isaa erga nam tokko onnee keenya keesseen nama biraa bakka zoor jennee ilaalannu garanaa gara namni midhachuu san hin beenu noormaalii jaalala siif qabnu takkuma sitti isa dhugaa akkati na jaallattu nan beeka ana miti ummanni si argu sirratti hin beeka jechuun jaalalli fuula kee irraa ifaa haa ta'u garuu gaafa akkana jedhu immoo tarii guyyaa biraa gaafa natti jijjiiramtus akkanatti jijjiiramtu sirraan beeka gara biraa immoo dhugaa dubbachuuf onneen kee qulqulluu haa ta'u malee ina rifatina tonneen kee qulqulluudha laa asiin si jaalladhaan iyyuu dhugaa dubbachuuf baaseen dubbadhu maaliif miira kootiin hin qabadha amman si jaalladha haa ta'u garuu ina rifatin wallaahi nama baay'ee jechuun akkana hidheesii ibsuu hin danda'u. Dhagaye. Kanaaf maal irraa jibbitaa biqiltuu eeda baay'ee baay'ee jaalladhani baay'ee dinqisiifadhaan maal irraa jaallatta maal irraa jibbita jedhanii wagguu gaafii si gaafatan keessa amala isaa keessaa jettee biqiltuun. Mira nama in eegu kan isa irraa jibbu guutumaan guututti isaa jette. Of course, mira nama in eegu. Otoo mira koo eedde, dhaga'iika. Otoo mira koo eedde, onneedhaan si jaalladha.
Dhage onneedhaan si jaalladha. Sababa kee akkasumaan jettu. Nan beeka onneedhaan si jaalladha keessa kan koo jirta naan jechaatiini waan sammuu kiyya miidhumaa dalaide tokkoffaan nuyi dubartoonni akka kalleetiin beekame kalleen hogguu lafatti gadhiisan ni cabdi akka inqulaaliitti dubartoonni jechuudha. Waan ati gaarii naaf taatu irra waan xiqqishuu ati waan xiqqoo dalaydeetu iyyuu mataa konkuna jeeqa amma hawaasni waan kan argaa jira. Hogguu kan akkamitti ilaala miira ati qabdu akka mucayyoo saniif miira jaalalaa qabduttiin ibsa malee keessaan gara keessaan dhugaan na jaalatte na jibbite isaan hin galchu. Miira koo maaf hin eeddu kasarta manaaman jedhan namni maa koomenti galan na barreessaa kun immoo waan kan keerraa kan dhufeen bara sababa keerraan kan dhufeen. Tokkee anaa dhufu. Nagaa salaamu alaikum. Nagaa jirtu? Waalaikum salaam. Nagaa alhamdulillah jirtaa? Fayyaadha wallaahi. Jirtu? Ila tokko gaaffii akka hidhaanan gaafatiin callisii waan anaafisii walitti hidhu malee waan anaafisii adda baasu hinaasahin jechuun dabbi akka obbolummaa akka akkasitti walitti dhufne hubatteetta waan ta'eef akka anaafisii rakkoo anaafisii gidduu jiru akka furamu akka walitti dhiyaannu yoo ta'e malee akka adda baanu yoo dubbatte anammoo nan baa dhugaa dubbachuuf an dhiisii akka namatti dhiisiin dhiisee ba'a. Jechuun mucaa kana nan jaalladhaa ta'u nan jaalladha dhabuu hin barbaadu. Sababa isii waan fedhe waan dhiirri ta'u hin ta'a. Haa ta'u garuu an dogoggora si asirreeffattu hin jedhe malee nan jibban jenne jibbuus hin danda'u hamman duutti abadan. Kanaaf waan anaafisii walitti dhiyeessu jechuun dogoggora jechuun amma fakkeenyaaf akkuma jette biqiltuu waliin baqa hariiroo qabdu biqiltuu waliin dhaabdeetta jechuudha hariiroo qabdu ishee kanaa waliin mal. Hariiroo aartii fi hariiroo hiriyummaa malee isii wajjin hariiroo biraan qabu jedhee cufneera. Isiinis akkas jetteetti. Okay. Wanna jaalalaa keessaa baasee jechuudha. Nan gabroome jettee sii kana jaalattee akkan ta'e akkanitti ciise akka ta'etti ciisetti jedhe akkan jedhetti ciisi. Akkan jedhetti kayii. Har'ayyuu uffata gurraacha natti siirte ta'e hin beeku waan natti gooteetti immoo mucaan kun kaleessaa isaan anumti akka tokkoon ta'e jira beektaa dhugaa dubbachuuf. Har'a guyyaa guutuu mataan na dhukkuba. Sagaleen koo kun sirrii jira jijjiirameera. Yeroon uffata gurraacha uffattee jiru uffata gurraacha uffattee as teessi. Uffanni gurraachi immoo lukkuun gurraattiif uffanni gurraachi kun biyya keenyatti hin jaallatamu beeki. Kanaaf yoo waan natti goote ta'e ana ammas hin jaalladha waan natti hin godhin. Waan natti hin godhin dhugaa dubbachuuf ansi amman duun si jaalladha. Si galee. Okay, amma akkas taanaan bakka wanna tokkotu jira akkas taanaan biqiltuun farda sii fe'attee walaloo waliin geerartee irriba sii qajeelaan arabsu kaan rakkoo qabare. Akkasi amma dhumateera dubbiin akkas. Ammoo yoo anaa fi doktor immoo yoo dogongorinu gidduu jiru sirraate qofa kan nuti wajjin deemnu ammas. An firiidamii akka hin barbaadne. Dogoggora jiru kana sirree jechuun dogoggorri jiru akkan jedhe ta'ii ati gaama jechuun dhiiradha jechuun jaalalleetuma taatu jaalalleen immoo dhiiradha jaalala keessatti ati immoo dhiira waan taateef jaalallee kee hoogganuu fi situ dirqama qabaa jechuudha. Jaalalumaan hoogganuu gaafa hin jedhu dirqiin osoo hin taane jaalallee kee jaalalumaan hoogganuu fi kan ga'ee qabu si'uma mataa keedha malee ishee miti. Aadaa akka aadaa Oromootti yoo ilaallee irra ta'e jechuudha. Amma tokkuma asiin dhaggeeffadhuuf waan sitti. Abbaa giddi gastii miti. Isiin ilaal. Isiin dhaggeeffadhu. Jechuun an dadhabeen dubbataara bara. Dadhabeen dubbataara.
Yoo uffata adii uffatte uffata gurraacha takkaan uffadhu guyyaa siin uffata adii uffattu anis adii waan uffachuu qaba. Qorata Jaapoonii adii uffadhu ayyee adiin uffadhu. Qorata paantii adii uffadhu paantii adiin uffadhu. Qorata qumxaa uffadhu qumxaa adiin uffadhu. Qorata adii uffadhu suruu. Qorata kophee adii uffadhu kophee adiin uffadhu. Qorata sa'aatii gurraacha uffadhu sa'aatii gurraachan uffadhu. Qorata hatta rifeensa akkanitti jedhetti malee muratin jetti bara. Jechuun kanatti jaallattuuni akka ilma Oromoo tokkotti akka intala Oromoo tokkotti aadaa abduudhaa achi keessa jiruu fi mirgallee dirqamallee achi keessa jiru kabajaniiti miti jaalalli mitiire. Ulaagaalee Oromoon qabu keessaa. Eega akkas ta'ee gaa hoogganuu fi jechuun uffata kana uffadhu miira jaalalaan garuu dirqama osoo hin taane walitti himamuu danda'a. Ishiin irree miira jaalalaan qorataa akkas uffadhu kana dhiisi kana uffadhu miira jaalalaan siin jechuu dandeessi. Miira jaalalaatiin garuu dirqama kana ta'uu qabdaa yoo jetti ta'e egaa kun gaarii natti hin fakkaatu kan hoogganuu qabu dirqama waan ta'eef si'uma waan ta'eef kanaaf akka dirqamaatti yoo ta'e sirrii miti garuu jaalalaan qorata kana uffadhu qorata kana fakkaadhu kana uffadhu yoo siin jetteeti ta'e immoo dogoggora hin qabdu jechuudha jaalalaan utuu dirqii hin godhin. Mee isii maaltu kanatti kaasee mee isiirraa barrame ani dhugaa dubbachuuf isheen anaaf ati hiriyaa koo taatu malee ati isheen abbaan giddii immoo natti ergaa jira seenee laayivii asii ba'e. Isheen ishee gaafannaa jechuudha. Qoy abbaa giddii natti ergaara abbaa giddii Dubaay. Niitorkiin qabe abbaa giddii. Maali gaa nuti salaatiin baay'een deemuu qabna jennee dhufa. Sagalee deebisee abbaa giddii. Sagalee inni deebisa. Nagaamu amma? Inni deebii bara sagalee. Qorata deebii argisi. Sagaleen deebii. Baay'een deebii. Baay'ee abbaa giddii baay'ee deebii. Naayuu warraa baay'ee. Ayyee. Waa'ee jaalala keessanii kanaaf ariifate fakkaata asiin baay'ee natti barreessaa ture. Qoricha qaba as keessaa kana hubadhaa jechuufanii dawaa wayii isinii himuu fi waan jedhamu shakkii. Biiftuu maannoo biiftuu maani maqaa ishee? Ilaane dubbiin jechuun nama bakkee dhugaa dubbachuuf dubbiin Abbaa giddii akkuma mana Baay'een deebii. baay'ee hin jiru bilbila kee ofii godhi. Okay. bilbila kee ofii godhi yalla. maal dhimnee abbaa giddii dhugaa dubbachuuf. Qoricha wayii kennuu duwwaa miti. Abbaan giddii ba'ee jira moo jira amma? Qabameera kun amma lixeera inni liqe keessa. Daataa cufe hin deebi'a. In deebi'a okay in deebi'a abbaa okay wannan isii gaafadhutu jiraafanii ijoollee warra sii taap iskiriin godhaati hundi keessanuu ana akka kiyyatti hiriyaa kiyya waan taateef namatti filatte siifan filadha waan asi jaallatte siifan jaalladha waan jechuun uumamatti jaallatte si jaalladha eenyuyyuu taanaan. Ila tokkoffaa dhiifama yoo xumuratteen jirra ni xumuradhuuti. Carraa naaf kenni lammaffaa qaama biraa yeroodhaaf qaama biraa nutti hin dabalin ishee. Okay, gassi eenyu nama sadii kan akka hin eeyyamamnee fi akkuma kana godhaa taasin akkana hin eeyyamu akkanatti waan ta'eef absekti godhaa. Yaa hin eeyyamu akkasitti hin eeyyamu waan ta'eef. Okay. Ani gaaffii nani sirraan qabaa jechuudha gaaffii. Jalqaba irratti ani dhugaa dubbachuu fi fuulli kee anaaf haaraadha dhiyoonuman si argee kana jechuun miidiyaa irra jirtu jechuu miti tarii wal arguu dhabuu keenya jechuudha. Ishiin mucaan isiin kaleessaa sun immoo karaa feesbuukaatiin qaataa adii kiyyaadha jechuudha. Feesbuukaan an beekaa karaa feesbuukaasi. Garuu wannan si gaafachuu barbaade qorataa kana ani hiriyaa kiyya hamma fakkeenyaaf ani hiriyaa kiyya waan beekullee beeka jechuullee natti ulfaata akka kiyyatti.
akka kiyyeetti natti ulfaata. Garuu qorataa kanaan eega wal jaallattanii agamii yoom wal jaallachuun keessa yoom? Nagaafatte. By the way, dhimma kiyyaaf keessaa dhugaa dubbachuuf namni biraa haaseenuu hin barbaadu. Hin barbaadu tures hin barbaadu. Akkuma tasaa ta'e akka carraatti viidiyoo kaleessamu dheengadda miidiyaa kanarratti ture. Walitti dhiyeenya kiyyaaf keessaa irraa yoo si jalqaben biyaansu xiqqaate waggaa 4 ol malee achi gadi miti. Jechuun waggaa 4 wal baruu keessa immoo jaalallee galuun. Hamma waggaa 4 foyida walumaa galatti waggaa 4 ni ta'a waa'ee jaalala gaaffii jaalala wal dhiyeessine jechuudha. Okay. Viidiyoo tasa ta'e wal amannaa anis baay'ee isaa manaa innis baay'ee na manaa baay'ee jaaladhaan innis anillee baay'ee jaaladhaan innis baay'ee na jaallata. Dhugaa dubbachuuf jaalala keenya namni tokko akka nurratti hin beeku asirrattis ol baasnee dubbannees hin beeknu. Dhimma viidiyoo saniitiin illee wal qabatee ani viidiyoo qoosamuu godhee asirratti yeroo saniif akkana dhugaa ta'ee namni hundi miidiyaan guutuun akkanatti maraata ta'ee illee hin turre. Maaliif poosatti mucattii sammaaf akkasitti walaloo walaleessitaa fi isheenis walaleessitee atiillee isheedhaan walaleessitaa. Walalicha garuu guyyaa bahee nan beeka waan irra bahee illee nan beeka waan inni hojjetu hundaa waan beekuuf jechuudha. Gaafadhee turee jennaan lakkii qixaatiidha naan jedhee. Sanuma keessaa kaleessamuu uummanni miidiyaa kanarra jechuudha. Guutuun isaa anumaanaan goolabamee oolee edallee isin jala turre. Si jala sini dhufaa isa jala baay'ee erga liivii irraa bahee isa jala hin baane isa jala dhufaa si jala dhufaa moonetti isin afran jala dhufaan ture waan isin haasoftan hunda dhagaa ture. Namni jaalate ati tarii jaalattee jiraachuu dandeessa. Jaalachuu booda dandeessa jaalattee dhabuus ni dandeessa. Kan waan ati keessa turteettu I don't know hin beeku waan sii galtiimi. Hundi keessanuu dhageeffachaan ture. Giddii dhumaanii sirba giddii kan jedha wayiin beeytaame akkasitti itti harkisaa turtan mucaan dhiisaa waan kana bakka ani dhimma akkanaaf walitti dhiyaanne waggoonni jedhu si dhagaaru bakka hunda keessan jira taa'ee ati maal jetta waan beekuutu jira ija jaraarraa jaalalatu ifaa yoo sodaataaru walaloo barree dubbii takka yoo jarri dubbate dubbii san fudhattanii moonetti dhageessee oli tokkummaa dhageessee siin jetti isheellee jaalalli baay'ee dirqamaan miti kan deemamu dhagaan ture. Ala kul hal kan mo'annuun yookiin naadammoo kan humna hawaasa nurratti duuluuf nuuf duuluuf illee kan goolaamnooni jaalala keenya yoo mo'ataa ta'e qofaadha yoo waliif hubanne qofaadha tamam. Kanaaf hundi keessanuu warroon edda qorataa jira turtan illee tokkummaa jira turtan illee kan na faarsitan illee kan na galabbatan illee galatoomaa isin jedha kanumaan asiin tokkummaa baay'ee jaaladha baay'ee kabaja baay'ee beekamtii akkanarratti diin. Takka wayii jettan uf ajjeesa jetti miidiyaa kanarraa yoo isatti hin heerumne uf ajjeesa jetti maalidha sila eessatti argitanii akkasiin maqaa koo balleessitan yooma jedheeyyuu sa'aatii fakkeenyaaf jaalalli jaamaadha waan fedhe jechuu danda'a an obboleettii keessanii maaf of naaf hin qusattan jechi isin itti fayyadamtan jecha bakka ani jira miti waan fedhe soo ta'es argachuun anaaf qooba guddaadha argachuus qaba argachuu illee barbaada. Ama fakkeenyaaf doktor itti dhumna isatti ni dhumna waan jenneefis sii kaafna yaada gaarii kaaftee waan ta'eef sana itti sii dhumna garuu. Dhageekaa nutorkii kiyyatu na qabee immoo keettu si qabee. Kanaaf dhimma qorataa. Na biraa sirrii jirta. Okay dhimma qorataaf dhimma kiyyaa otoo namni hedduu galuu baate qaamni biraa hedduu galuu baate nu walis dhabnu walis dhiisnu numaaf amalli. Anaaf qorataa walitti dheekkamsiise tokko sitti mammamoo. Ani finni walitti dheekkamnuun tokko. Ani ni jaalladha innis na jaallata baay'ee irraa inaaf. Amaluma keenya illee baay'ee. Onnee qulqulluun. Ati isheen naaf haaraa jettee mi'am? Akkas jettee? Jechuudha asirratti fuula si arguu danda'a garuu kana si qalbeeffadhe jechuudha. Si qalbeeffachuun koo reefidha. Jechuun qalbii keessa na seenuun kee. Okay. Ani mucaa Arsiitti dhalateedha. Gandi koo jechuudha. Inni dammoo mucaa Jimmatti dhalateedha. Dhalaan Arsii